dhugaatiin ani qabu immoo bal'aadha gabaabsee isinii hima. Ani jalqabuma gaafan daa'ima godhachuu barbaade daa'ima kana hanga tokko nan qaba tureeyyuu dhiigni kee fi dhiigni abbaa manaa kee adda ta'uu danda'u na jedhani manni yaala. Ennaan akkamitti kun ta'aa maaliifidha? Ani kun sagalee waaqayyoo dhaga'u akkamitti kun ta'aa jedheen baay'ee xiiqii qabadhe. Ennaan ji'a torbarran geetuma isaan qoricha fudhadhu ne'anii gaafa waldaatti dhaga'u daa'imni kennaa waaqayyooti kan jedhu dhagahee malee ani qoricha fudhadhuuti daa'ima godhadhu kan jedhe takkaayyuu hin dhageenye kana hin barbaadu hin jedhe. Ennaan erga akkas ta'ee hospitaala kanatti hin deessuu na jedhanii mandaha nagaa mandahaan jedhe. Ennaan dooktaroonni baay'een irratti walloolanii daa'imni jalqabaa hin guddatas hin dhalata somaan ta'uu jedhan. Ennaan inni amma afaan keessan jijjiire kuni boodas waan baay'ee numa godha waan ta'eef hin barbaadu jedheen xiiqii qabadheen nan dahe daa'ima duraanii san. Ennaan daa'ima lammaffaa tasuma godhachuu hin dandeessu jedhan. Ennaa gaafa isaan akkas jedhan isuma isaan jedhan sanaaf jecha waaqayyoo kamtu akka dhugaa ta'e addan baafadha malee hin barbaadu jedheen daa'ima waggaa 3 utuu hin qabuun irratti dafeen godhadhe maaliif bakka guddummaan eenyu akka tokko ta'e ilaaluuf jedhe. Ennaan isaan maal na jedhani daa'ima lammaffaa godhachuu hin dandeessu na jedhan. Gaafa isaan akkas jedhan dideen daa'imni kun gaafa garaatti na hafu ji'a 3 ta'ee kanan mana yaalaa kana yoo deeme silaa cinqii malee dhaga'u gara biyyaan gala jedheen Wallaggatti hin gale ji'a 3 ta'e. Achi gaafa Wallaggatti galu ji'a 6 ta'een ol deebi'e. Utuu mana yaalaa sanan deemin durseen lafa kana kadhannaa dhufe. Gaafa san akka carraa ta'ee raajii kii isaan hin jirani wangeelaawii isaan sana jira. Waldaa kana dhufanii maal taatee naan jedhan ennaan kadhannaan barbaadeen jedhe isaanii. Ennaan kottu shisiin kadhadha ol seenii naan jedhan mana yaalaa hin deemne ulfa ji'a 6 ta'een jira. Ennaan naa kadhatanii isaan akkas naan jedhan. Waan ati itti cannaqamaa jirtu hin beeku waaqayyo immoo cinqii keetti nan darba hin sodaatin siin jedhaa naan jedhan. Ennaan ameen jedheen fudhadhe. Ennaan ammas irra deddeebi'anii waaqayyo jecha kana gurra kootti dubbachaa jira. Hin sodaatin siin jedha. Waan itti cannaqamaa jirtu kana waaqayyoon si milkeessaa jedhan. Ennaan nama waaqayyo manni yaalaa akkas naan jedhee daa'ima duraanis godhachuu hin dandeessu kan ammaas godhachuu hin dandeessu qoricha fudhadhu naan jedhan. Ennaan akkuma amma kadhachaa jirtu kanatti kadhadhu hin sodaatin siin jedha waaqayyo. Garuu immoo namuma gooftaa beekutu si kiyyeessaa jira malee seexana miti kan sitti ramadame nama gooftaa beekurraa immoo baay'ee of qusadhu naan jedhan. Utuma isaan kana jedhanii jiranii hiriyootuma koo kan ta'an yeroo baay'ee isaan biratti mataa rifeensa hin dhahadhus hin hojjetadhus kootu siif hojjenna jedhanii taraa wal furanii mana rifeensaa si geessina jedhanii ennaan nan deema jee gaafa nan itti yaadu jecha isaanii keessa koo dhufe nama gooftaa beekurraa immoo of eeggadhu isaaniif of qusadhu na jedhan. Ennaan eeshi jedhee ji'a 7tti nan deeme mana yaalaa. Ennaan akkamitti kun tahaa maayinni dhiigni kee wasa barbaadamu ta'eera. Dura oobo negatiivii ta'ee ture amma garuu oobo pozitiiviidha akkamitti kun ta'ee na jedhanii ofumaa wal gaggaafatan. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ennaan akkasiin jedhe dooktariitiin elaame dooktar waan laabiin duraas laabiitu dogoggora ta'ee jedhani laabiin duraas dogoggoran taane kan ammaas dogoggoran taane ani nama waaqayyo kadhachiifadheen dhufe laabiin duraas sirruma hojjete kan ammaas sirruma hojjete waaqayyootu dhiiga koo jijjiire malee ani iddoo biraas hin deemne na kadhachiifadheen jedhe. Ennaan neersiin na ilaalte sun kuni humna koo gararraadha dooktarii gadameessaa sii waamee tanani dooktariin gadameessaa saa ilaalu malee hin barbaadu kuni na gaafachiisaa jette. Ennaan dhaqiiti waamiin jedheeni waamtee dooktariin gadameessaa sun dhufee na ilaalee yeroo duraanii dhiigni kee irra deddeebi'ee ilaalamee negatiivii ta'eera amma garuu pozitiivii ta'eera kuni maal akka ta'e nuti hin beeknu waanta ta'eef maalinni daa'imni kees pozitiiviidha atis pozitiiviidha isa barbaadamu ta'eera ennaan nama waaqayyoon kadhachiifadheenna amantiin kee maalidha ennaan pheenxeedhaan jedhe. Ennaan tajaajiltoonni bara ammaa hin nama dogoggorsu waanta ta'eef qoricha kana fudhadhu jedhe. Ani sagalee akkasii waaqa biraan dhageenyeen barbaaduun jedhe. Ennaan natti dheekkame ennaan maaliif akkasitti natti haasoftaa saayinsii anaafati baranneetu garaa garadha malee anis akkuma kee baradheera waan ta'eef akkan taane natti naasa'iin kun si gaafachiisaan jedhe. Ishi kabaqqaanaan jedheen niinkee erga unuun shakkitee abeet hospitaaliitti finfinneetti rifeerisii tsaafna fudhadhuu deemii jedhan. Ennaan siin finfinneetti naa tsaaftaane ani garuu kiristoositti hin tsaafadha hin barbaaduun jedheen. Akkasumaan otuun jiru bakka isaan dhiisanii yeroo barreen gaddaa konferensiin lafa kanatti ta'ee nan dhufe kanumaan otuun jiru gaafa konferensiin lafa kanatti ta'ee jiru nan dhufe akkasuma namni waaqayyo an isaan hin beeku iddoo biraatii waamamanii dhufaniiru gaafa isaan addana dhufanii tajaajila lallaba duraa xumuranii kadhannaa keessa seenanii lafa sana gararraa sanan taa'u dhufanii obboleetti waaqayyo akkasiin jedhaan maal naan jedhaa innaan natti kolfan isaan isa maal naan jedhaa jedhu natti kolfanii dhaabatanii elaame
seexanni albesii qopheessee ture albii atittiin qalamtu kanaan horiitu qalama malee ati hin qalamtu akka cinqiitti tuun taane immoo akka dinqiitti deessa hin sodaatin siin jedha waaqayyo ati qalamtuu naan jedhan ennaan kanumaan otoon jiru bakka guyyaa deemsa kootii xumuree tanani abjuu kootiin guyyaa sadii qofaa har'arraa qabdee lakkaawwattee guyyaa sadiitti hin deessa naan jedhee lammiitti mi lammii har'arraa qabii guyyaa sadii lakkaawwadhu naan jedhee ani koo gaafa qidaamee sanbatatti bari'uu nan de'a guyyaan qidaamee sana guyyaa sadii ta'a waan ta'eef yennaan ati immoo guyyaa lakkaawwatteeti deessaa jeen ati qoosee natti kolfi ennaan ani ke'eeshi jedhee tanan gaafa qidaamee san akka carraa konfiraansii waldaa keenyan jira achii konfiraansii hirmaachaa oole har'uma dahee har'a biddeena namaan naa tolchin jedhu jedhee obboleettiin kon maganaa biyyaatii uftutti ofii ko biddeen tolchadhee waan hundumaa qopheeffadhee tan sa'aatii man jedhe sanatti qidaamee magalgala sa'aatii jaakki ciniinsuun na qabee torbatti hospitaala nan ga'e yoggaa 8 otuman turiin otuman daheera hin jedhii wayyaa daa'imaa fidi kan jedhu bichaa na ga'e waaqayyo akka dinqiitti na gargaaree cinqii hundumaa na obbaafachiisee nan da'e kanaaf waaqayyo naa dhugaabaatiin konni lammaffaan immoo yeroo darbe akkasuma 2018 kana yeroo ceenu